ulfina sagalee waaqayyoo kanaaf dhaabbannee dubbifannaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hanga 13 nan dubbisa. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture. Yesuus Yerusaalemitti ol ba'e karra hoolaa isa jedhamu isa masaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaan afaan Ibraayisxitti Beetzaata jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira godoo bal'aa 5tu ture. Namoonni dhukkubsatan baay'ee warri jaaman warri naaffatan warri dhagni isaanis garti tokko du'e godoo sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa in eeggatu turan. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti golbaa bishaanichaa keessa lixee isa raasa. Raafamuu isaa booddee namni dursee bishaanicha keessa lixee dhukkuba isa kamitti iyyuu hin fayya ture. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommuu namicha dhukkubsatee ciisu sana arge yeroodhaan mana ga'u dhukkubsachuu isaa ergii beeke fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kooti immoo utuu itti rakkadhu namni na biraa na dursee keessa lixaa jedhee deebiseef. Yesuus immoo ka'e siree kee fudhadhuuti adeem ittiin jedhe. Namichis achumaan fayyee siree isaa fudhate adeeme. Guyyaan namichi kun fayye guyyaa Sanbataa ture. Yommus warri Yihuudootaa namicha fayye sanaan harri Sanbata siree baachuu seerri si dhowwaa jedhaniin. Inni garuu deebisee namicha sana fayyiseetu siree kee fudhadhuuti adeemi anaan jedhee isaaniin jedhe. Isaan immoo eenyu namichi siree kee fudhadhuuti adeemi jedhee sitti mee jedhanii isa gaafatan. Namichi fayye sun garuu eenyu akka isa fayyise hin beekne. Yesuus immoo namoota iddoo sanatti waan tuuta'aniif achi adeemee ture. Ergasii Yesuus namicha fayye sana mana qulqullummaa keessatti argee kunoo amma fayyiteetta. Egaa kan kanarra caalu akkasitti dhumnetti sichi cubbuu hin hojjetin ittiin jedhe. Ameen. Inteenya. Mata duree akkas jedhuun isiniif qooda. Yeroo gooftaatti jedheetan kanarratti walii wajjiniin waliin dudubbanna. Meesiya tokko yeroo gooftaatti jedhaanii. Namni yeroo gooftaa isaa ga'e gidduu keenya jira. Eeyyee. Jala buleessitti maa yeroo gooftaa sii ga'eera. Namichi kuni akka gootiif akka kee kana yeroo gooftaa nama eegaa jiru miti. Itti dhufnee walii wajjin ilaalla. Xinnoo waa'ee macaafa kanaa gara booddee deebi'ee xinnoo yaada dubbaan gabaabaan isinitti hima. Wangeela Yohaannis kana Yohaannistu barreesse. Kanaan dura baay'ee haaseera waan ta'eef diteeli naasa'u. Yohaannis bartuu gooftaa keenyaa yookaas ergamoota warra jedhaman namoota 12 keessaa isa tokko ture. Abbaan isaa Zabdiyoos jedhama. Obboleessaa Yaaqoob wajjin utuu qurxummii qabaa jiranii gooftaan isa waame lamaanuu isaanii. Yaaqoob ni jedhamu kuni hojii ergamootaa boqonnaa 12 keessatti Heroodis isa ajjeesise. Namichi kuni gooftaa wajjiniin bartuu isa gooftaan jaallatu jedhameeti kan beekamu. Sababiin isaa bartoota gooftaa keenyaa warra 12 keessaa nama umuriidhaan ijoollee ture. Gooftaatti dhiyaata. Gooftaan ofitti dhiyeessa. Addumatti immoo warra gooftaan addatti isaan ilaalu dhoksa addaatti mul'isu. Namoota sadan sana keessaa Yohaannis, Phexros, Yaaqoob warra jedhaman kana sadan keessaa isa tokkodha. Isaan kun warra kam yoo jettan Luqaas boqonnaa 7 irratti mana Yaariyoosiin nama hundumaa gadi baasee isaan kana sadan Yohaannis, Yaaqoobiin fudhatee gale. Luqaas boqonnaa 8 immoo gaafa laaltanii gaafa gaara dheeraa irratti ol ba'e immoo isaan kana sadan fudhateeti kan inni gaara dheeraatti ol ba'e. Namoota addaati. Namichi kun bartoota gooftaa keenya keessaa umurii dheeraa kan jiraatee darbe Yohaannis nama jedhamu kanaadha. Gooftaa keenya wajjiniin waggaa 3 fi ji'a 6 ture fooniin yeroo inni biyya lafaarra ture. Isa booddee gara waggaa 60 gooftaa wajjin jiraate dayitii zanfaa keessa bu'ee achi keessa oole biyya bishaan gidduudhaa Faximoo jedhamtu keessa jiraate achitti hidhame umurii isaa nama darbe akka ta'e macaafni qulqulluu keenya seenaa macaafa qulqulluu gaafa qorattan hin argattu. Kutaa nama dubbise kana yeroo gooftaatti waan ansiniin jedheefan qaba. Wanti tokko tokko ollaa keenyaaf ta'e nuuf hin ta'u. Na dhagaa asirritti yaadan isinii qaba. Ergaan qaba. Ollaa keenyaaf ta'e nuuf hin ta'u. Hiriyaa keenyaaf ta'e nuuf hin ta'u. Obboleessa keenyaaf ta'e nuuf hin ta'u. Obboleettii keenyaaf ta'e nuuf hin ta'u. Maatii keenya hundumaaf ta'e nuuf hin ta'u. Nama hundumaaf ta'e nuuf hin ta'u. Inni kun immoo garaa keenya dadhabsiisa.
Maaliif yoo jettan isinitti himar wanti ollaa keessaniif ta'e hiriyoota keessaniif ta'e waajjira keessa warra wajjin hojjettaniif ta'e isinii ta'uu dide maa'in yoo jettan yeroo gooftaatun geenye yeroo gooftaatti barbaaddanii miti isin barbaada nan dhageenye yeroo gooftaatti si barbaadaan jedhe itti dhufnee ilaalla namichi kuni yeroo gooftaatti jedheera mata duree koo waan tokkoon immoo isinitti hima namicha waggaa 38 dhukkubsateeti argitu na waa'ee namicha kanaadhaa macaafota kamiin yoo dubbiftan amaariffas yoo dubbiftan ingiliffas yoo dubbiftan afaan oromoosaas yoo dubbiftan hiiki duriis booddanaas yoo ilaaltanii namichi kun waggaa 38 dhukkubsatee naannoo bishaan kana akka jiraachaa ture lafa kaa waggaa 38 kana akka gaafa jalqaba dhukkubsatee uturraan jijjiiramin wanta namicha kanarraa ga'e waaqayyo sinirraan hin ga'in maaliif maal jedha beektu gooftaan gaafa gara isaa dhaqee kan inni dhaqee hin gaafanne namichi na fayyisi hin jenne አተሚቲን አከደጅሩ አርገጀራ እንዲሁ እንደነበረ ብዙ ዘመን እንዲሁ እንደነበረ አውቆ ልትድን ትወዳለህን ብሎ ጠየቀው ይላል አኩም አመጅሩ ከነት ጋበ ጀልቀበስ አኩም አማከን ጋበ ጀልቀበስ አኩም መዱኩፈቱ ከነ ዱኩፈታ ዮ ጋበ ጀልቀበ ወጋሶ ደሚ ሰደት አራዳ መታ ዱኩበተ አረስ መታ ዱኩባ ጅራ ዮ ገራጭኒ ናተ አመስ ገራጭኒ ናጅራ ጅጅረመ ማለ ወጋሰ ደጅራት ጅጅረመቱ ነርጊሲሲን አነረጋታ ኮንቀባ ኡቱ ጅጅረመ ነርጊሲሲን namni jiraat gubaa'ee kana keessa yoo jiraat arrargaan siqam arraan booddee sagaleen waaqayyoo kun jijjiiruudhaaf humna waan qabuuf haala keessa na jijjiira jijjiirama maleedha kan inni jiraatan isin jira waggaa 30 እንዲሁ እንደነበረ አውቆ ልትድን ትወዳለህን ብሎ ጠየቀውላ akkuma kanatti akka inni ture arge waggaame waggoota kan hundumaadha hin dabarreef nama kanaaf hindabarreef takka darbeef hinbeef hinteenye moona michukun gaafa waa'ee saasa maal jedha utuun itti rakkadhu የእግዚአብሔር መልአክ በመጣ ቁጥር ውሃው በተናወጠ ቁጥር እነሳለሁ ይቀድሙኛል እርገማ ዋቀዮ ዋቀራ ይሮድፍ ብሻን ጅሳ ይሮን ራፈም አንስናንካ ነዱርሱ ከናብ ጅጅረመ ነርገነ ጅጅረመ መለ ወጋማ ከነ ጅራጤ ከናብ እርጋን ሲገባ halli kee utuun jijjiiramin utuu dhamaatu utuu fiiddu utuu hojjettu utuu soomtu utuu kadhattu qaawwa baay'ee utuu barbaaddu achiinis utuu jettu asiin utuu jettu halli kee namni jijjiiramuu dide deemtee jijjiiramuu dide arra wanti afaan si qabachiisu jireenya kee irratti ta'an jedhe namichi kun waggaa 38 guutuu bishaan bira ciisa ture bishaan bira ciisu kuni beeta sayida jedhama hiika lama qaba beeta sayida inni jedhu afaan warra ibroota warra ibraayistii warra macaafa kana jalqaba tini ibraayistii tini beeta sayida jechuuni mana araara jedhama mana araara jedhama mana araara keessa jiraate nama araara bara waggaa 38 fi narganne dhagaa mana araara jira waggaa 38 fi araara narganne lakkoofsi kudha sadii maal nutti ma yohannis boqonnaan shan lakkoofsi kudha sadii akka jedhe gooftaan amma fayyiteetta lammaffaa maal hin godhin cubbuu hin hojjetin amma araarrisii ta'eera kanaan dura dubbadheera baay'ee keessa litu dhiifamaaf araara gidduu garaagarummaa guddaatu jiraa jedhee isinitti himeera yakka tokko namni tokko yoo hojjete dhiifamni godhameefi garuu dhiifamni godhameefi mana hidhaas ba'eera yeroo sanas gadhiifameera garuu yakkisaa sun rikeerdi taamni bolagas rikeerdi tita hin qabamachuudha bor yakka biraa yoo hojjete yakka isaa sana maal godha inulfaachisa jechuudha maal jedhama adabasaa salphisuun hin danda'ama maaliifi tokkoffaan kanaan dura yakka hojjete waan hin qabaanneef rikeerdi waan hin jiraanneef lammaffaan rakkoo sooshaali kana waan qabuuf jedhamee murtoo laatama araara yoo godhame garuu araaraan namni ba'e galmeensaa hin kaa'amu ነጻቴ ነምሱን ኢላል አከምን ያቦለገሰ አራራን ነምኒ በኤ ገልሜን ሳንካም ማሊፍ ኢምሱን ጩፈሜራ
namni kuni lafa galmeen isaallee hin kaa'amne keessa jiraate hin gargaaramne. Namni baay'een ollaadhaa gargaarama inni hin gargaaramne. Araaraan arganne namichi kun araaraan arganne lafan deemee tajaajilutti harka Waaqayyoo gaafa argan namoonni baay'een dhufanii nama Waaqayyoo mee naa kadhadhu cubbuu abboota kootiitu narra jira anaaf yakki koo naan dhiifamne fakkaataa jiru. Lakki mannati keessa jirtu lafta damma jirtu kun mana araaraatiin jedhe. Mana yakki keessa irratti hin kaa'amne galmeen abaarsa abboota keetii sanyii keerra ture qomoo keerra ture sirran jiru Waaqayyo fuudhee gubeera. Mana kana jiraata namichi kun afaan warra biraa mana araara beeta zayda inni jedhamu kun afaan warra Giriikiitiin immoo kan sosocho'u jechuudha. Inni immoo maal ibsa? Haala bishaanichaa ibsa. Kan sosocho'u waan sosocho'u tokkotu jira. Sochii kana keessa nama dursee lixeetu fayya. Gaaf tokko namichi maqaan isaa dhaamne kun rakkina duwwaadhaan waamame. Namooti baay'ee macaafa qulqulluurraa maqaadhaan waamaman. Warri kaan maqaan abbaa isaanii iyyuu duukaa waamame ilma baluu jedhame. Warri kaan immoo maqaan haadhaa iyyuu duukaa itti hidhamee waamamaniiru. Namichi kun maqaan abbaa waamamne maqaan haadhaa duukaa waamamne. Maal isaatu waamame? Rakkina isaa qofaatu duukaa waamame. Rakkina isaatu ol ka'ee argame. Rakkina isaatu mul'ate. Luqmaan Yohaannisitti maaltu argame? Rakkina isaati. Namicha kana Luqaas hin barreessine, Maatiyos hin barreessine, Marqos hin barreessine. Yohaannis qofatu barreesse waa'ee namicha kanaadha. Rakkina isaatu ol ka'ee mul'ate. Rakkina isaatu muka caalaa argama, gaara caalaa argama. Hin dhokse eenyummaa namicha kana, kwalitii namicha kana, dandeettii namicha kana yoo itti lixxanii ilaaltanii nama raajeffachisu addunyaa kanarraa dorgommii nama hin qabne jedheera namicha kanaan isiniin argisiisa. Namichi kun dandeettiin isaa hin caafamne, dandeettiin isaa hin haasaamne. Maal yoo jettan waa'ee namicha kanaan isinitti hima. Namichi kun bara jiraate hunduma nama kaka'umsa guddaa qabudha. Waggaa 38 guutuu keessi isaa utuu hin dhaamin yeroo darbe nama tokko wajjin wal agarre fuula Waaqayyootiin isinitti hima. Biyya warra Arabaa Imireetitti waldaa keessan jira nama biraatu ijoollee waaqeffachiisa. Afurri qulqulluunatti dhufee mashaalaa afaanuma koo haaraanaasaa afaan haaraasaa takka gidduutti nan iyyaa takka nan ililchaa takka maalamtaa dhufee nam tokko na arge paaster na beektaa laataa naan jedhe. Eertiraawwiidhaan waggaa 17 duran si beekan turen naan jedhe. Ishiin jedheen waggaa 17 baranaa gaafan si arge akkuma kana afaan isaatiin sirriitti haasaa akkuma kana inda zaarew ያንን ትቀጣጣላለህ ዛሬም ያ መቀጣጣል በህይወቴ ስላየው ደስ ብሎኛል ብዙዎች ይሄን ነገር ጥሏል አለ። አከስና እንጂ ነሞን አኩማ ማከናታተ አኩማ ማከና ሶቾተ አኩማ ማከና ጎለት ሮሰደስና እንጂ ታሪ በረሰና ነምኒ ደርገጉማ ናጀር ነምጭኩን ሶቺን ራናሙ ኤርገማ ዋቀዮ ጋር ስሪትራ ደጋ ኤርገማ ዋቀዮ ንፋ ዱቢ ከነስን ከሰ ካንት ንፋ ኤርገማ ዋቀዮ ንፋ እንነቅ ኤርገማ ዋቀዮ ነጋ እንፋ እንነቅ ኤርገማ ዋቀዮ ንፋ እንነቅ ወጋሜ ቀብ ወጋ ሶዶሚ ሰደጉቱ ተነሳሽነት ያለው በጣም የሚተጋ ትጉ ሰው የማይዘነጋ በቃ የእግዚአብሔር መልአክ በቀመጣ ቁጥር ይነሳሳል ኢላ hinka anjede namajjabat garukhun inkaamne amergama waaqayyo dhufu inninak amergama kaka'e fiige dhamae milkaa'u dadhabe barri kun akka kanatti ittiin fufu akka kan ila amaate fiigde hojjette kadhatte soomtes utuu tokko hojjette takka daldalte takka hojii mootummaa hojjette takka qotte sanas goode kanas goode milkaa'uu namni dadhabde ergaa jabaan sii qaba waaqni ana isa tajaajilu kun dhimmi kee akka kanatti ittiin fufu arraan booddee hin milkooftaa jedhe eewu takka waaqayyo haasa'u hin beeku guyyaa kana booddee akka xiyya ergaan akka xiyya libsu ijat warra
situ uffatan gidduu butee si baasa Waaqayyo. Amaateetta, fiiddeetta, hojjetteetta, waan dhalli namaa godhu gooteetta. Indi deemini ta'uu didemini yeroo gooftaatu hin geenye arramoo ergaan sii qaba. Yeroon gooftaa sii ga'eera. Ilaame rakkatoota gidduu jiraata namichi kun maal jedha beektu? ከብዙ ሕዝብ ጋር ይተኛ ነበረ። ከአንካሶች ጋር ሰውነታቸው ከሰለለ ጋር ከኡሮች ጋር ይኖራል። ከብዙ ሕዝብ ጋር እሱ የሚኖርበት ሕዝብ ችግረኛ ነው። ሁሉም ችግር ያላቸው እሱም ከነሱ ጋር ዘመኑን አሳለፈ። በእንዲህ አትቀጥልም። ዛሬ በዛ ነገር ውስጥ ጌታ ጣልቃ ይገባል። አሞና አገም አሞነ ቱልፋት አሞ ሰሙ ኮገረራተ አሞነ ትጀባት አሞ በቀን እንደደበ ነሞን ጀተን ለኪዮ ቦሌሰኮ ለኪዮ ቦሌቲኮ ጎፍታን ዱፌ በልበለ ረገራ አረንጀረም አከነመት እየደርበቱ ሲደርበታታ ኡቱን እርግን ኡቱን አጋን አሜን ኡቱን እንደማ ከን አጋይን ግዱና መልኪ አሪፈጁ ጀልቀበ ኡቱ ሲንገጀስን ኡቱ አይከን አጋይን አሲቲ ሲያርገኒ ፈጎት ሲያርጎ ሲትም ፈካትን ኢመኬኖ ጀቻ ጅራይ ኢመኬኑ ሜራ nama tokko fitti qabeeti an waan san beeku waan dhagaa jira akka jedhani immi keessun xumurameera jedha ofitti qabaate ol kaasii jedhama dabaliidi dabalii jedhama iyyuu jedhem immi kee xumurame amma faan qabatanit amma waan jedha wallaalanit Waaqayyo dhimma kee xumureera. karaa ati hin beekne iddoo ati hin yaannetti nama ati hin yaanneeni dhimmi kee hojjetamuu jalqabeera. namichi kuni kan inni taa'u dhukkubsattoota gidduudha. na amani hiriyoota kee jijjiira. warra wajjin jirtu sisin gargaarani ofisin gargaarani inni si gargaaru dhufeera. inni seenaa kee jijjiiru inni ati lafatti jirtu qabeessi kaasu inni akkaataa addaatti waa'ee kee dhalootatti dudubbachiisu Yesuus dhufeera. ilaame bara baay'ee rakkatoota kana gidduu warra dhukkubsatan kana gidduu warra jaaman kana gidduu warra ofii itti ulfaate gidduu warra aadan gidduutu jiraachaa jiru. ilmi Waaqayyo Yesuus dhaqee qabee gidduudha butee si baase. harka qabaatiin akka jedhani inni gidduudha si baasu dhufeera jedha iyya. inni gidduudha si baasu si dhufeera. hiriyaan taatan sagala tokkon teessani jireenya tokkon jiraatani sadarkaa tokkon jiraatani gidduudha si baasuu dhufeera. guyyaan kee arra. haleluuyaa. laftammatti dhaabbattee boossu lafatti dhaabbattee ililchitu ta'an siin jedha.
si iyyameera waan keessa kee jiru ta'i arra waaqayyo afaan si qabachiisuu jalqaba. Hiriyummaan kee warra amma jirtu kanaa wajjin ittiin fufu waaqayyo gidduudhaa butee si baasaan jedhe. Hallelujah! Waltajjii kee jijjiirama, ilaalcha kee jijjiirama, dubbii kee jijjiirama, akkaataa kee jijjiirama, waa'ee keetu namatti jijjiirama. Isa kanan siif hojjedhaa jedhe waaqayyo dura. Keessummaa taata. Amma akkaataatti lallabuun dhabe ergaaraa jinna irratti dhufaa jira. Keessummaan si godhaa jira. Kalavana maya keessummaan si godhaa. Dhagaan jira tamittan darbare afura waaqayyoo tajaajilu fan dhaabbachaa jira. Dhagaan jira keessummaan si godhaa. Akkati nuffamne, akkati kuufamne, akkati hawwamtu, akkati yeroo hundumaa jaallatamtu, akkati yeroo hundumaa leellifamtu, akkati yeroo hundumaa barbaadamtu si godhaa jedha waaqayyo gooftaan mati. Ranjadeen gidduudhaa si baasa. Jireenyaan gidduu, ilaalchaan gidduudha. Akkaataa jireenyaan gidduudha. Gidduudhaan si baasa hiriyyaan taatu. Sheekalaa baanaama gidduudhaan si baasa. Milla keetiin abidda koo hojjedha. Kanaaf safara teessan teessu hin fiiddade waaqayyo. Warri kaan calluma jedha mee waan tokko dhagaa jira. Warri fooqirra jirtan kaa dhaabbadhaa beesee tokko waaqayyoon warri amantan kaa dhaabbadhaa iyyaati. Ani sokkeera jedha utaalaa isin duwwaan. Waaqayyo si dura bu'eera. Mee gurratti jedhaati hin dhagaamaayi yeroo gooftaa geeraa jedhaani mee. Taasini. Dhuguman siin jedha yeroo gooftaatu ga'e. Isatti eegaa turte sanatu ga'ee jira. Isatti eegaa jirtu. Isatti karaa barbaadu. Isatti qaawwa barbaadu. Imma kana kan hojjetu yaa jedhikaa. Imma kana kan siif hojjetu namatti beektu miti nama ati takka sammuu keessaa hin qabne. Namichi kuni kan dhaqee lafaa isa kaase Yesuusiin. Yesuusiin eegaan jiru min kan inni eegu eeguudha ergamaa eegaam lakki dhimmi kee jijjiirame. Ergamaa moo Yesuusii wayyaa? Eeguudha kan ergamaa ergee. Yesuus mini dhimma keemee waaqayyo ol sii kaase. Namichi kun nama kwaalitii guddaa qabu. Dandeettii addaa qabuudha. Garuu naasaamneef. Maal taasaame rakkina isaa. Dhukkuba isaa waggaa 38 ciisuusaa lakki yeroon itti aanee jiru yeroo dandeettiin kee haasaamu, yeroo jabinni kee haasaamu, yeroo waa'een ayyaana keetii haasaamu, yeroo waa'ee gaarummaa keetii haasaamu sii godha waaqayyo innan isa tajaajilu kun. Namichi kun utuu inni ciisaa jiru gooftaan isa bira dhaqe. Namichi kun kan ka'umsa guddaa qabaam. Lammata gubbaa irratti namichi abdii kutannaa waan jedhamu hin beeku. Dhalli namaadha abdiin kutatu taanaan hin milkaa'a. Waggaa 38 guutuu maal godha? Maal godha? Iyyaala waggaa 38 guutuu amma yoon taane amma taane kaleessa yoon taane amma taane waggaa darbe yoon taane abbarana taa'e ilaamee yaali hin milkooftaa samiilara. Namichi kun abdii kutannaa waan jedhamu hin beeku. Maal namni waggaa 38 dhama'u namni maal jedhame waggaa yaa tokko yaadeera Oromoon gaafa Oromoon utuu namichi kun dhugumayyuu Oromoo miti namichi maal jedhame beektaa utuu Oromoo dhate
ergiin dhaladheen teenye lafa garaa koon geenye gadeen cabsa koon teenye mee adimaasu fooqa isaati akka jedhu toora manate achi taa'ee maal godha hingeedana ture hinde ergiin dhaladhe inni garuu ergiin dhaladheen teenye arrasin taa'u kalee sanaan taane arrasnuma yaala yaali itti bubuy balbalichi baname folol keessa galta namni kuni abdii kutannaan beeku addunyaan kun ka warra kamiiti beektu ka warra abdiin kutanne hin darbamaam narakiftem hin darbamaam hin ce'amaam hin gaamaam harka keessa namaa galaam abdiin kutatan namni waa'ee abdii kutannaa jedhamu isa biratti argitan hinuma dhaq maal jedha beektu ውሃው ስናወጥ እኔ ስነሳ ሳለው ሌላ ሰው ይቀድመኛል መቼ 38 ዓመት ሙሉ ኢኒ በረደርበ ኢኒ በረኩበለ ማፉደ ቶርባ ኢኒ ለበረኩበለ ማፉደ ጃ ኢኒ ኩደ ሸኒ ኩደ አፉሪ ኩደ ሰዲ ኩደ ለማ ኩደ ተኮ ኩደ ኒ ሰገሊ ካንኬሚት ኢኒ ሚለናሞ ጀለምቡሬን ሲትማ ካንኬት ኢይቲ ኢኒ ሚለና ካንኮተ ዲጋ አከመንቴ ከሲፈታው namicha kana jabina namicha kana sanatti maaram nama salphaatee waggaa 38 irrakkanne namni baay'een bara dheeraa mana kiraayee keessa kan jiraatan waan sana fi ta'anii miti milkaa'ina dhibe malee bara baay'ee buddeen kan dhaban bara baay'ee taaksii dhaabbatanii hiriira kan galan baasiidhaaf hiriira kan galanii dhamoota dhabanii hojjechuu dhabanii miti milkaa'ina dhibe yeroo gooftaatu hin geenye malee gaaf tokko gidduudhaaf fuudhe abdiin kutatini ila keessuma yaa jariga keessuma atabdiin kutatin gooftaan fi balbala geemo jabaadhaam namichi kun garuu jabinni isaan haasaamneef dadhabina isaatu haasaame malee rakkina isaatu haasaame malee isa sanatti ol ka'e malee isa ol ka'e sanarraa yaa jariga ol kaatee mul'atta namni gaafa wallaan sol hin kuffatu ni toto gaafa kuffate ragalagal tokkoani isa miilana morra si galagasha carraasi laata namichi kun nama kana fakkaata ture sin jedhe namichi kun maal fakkaata kana fakkaata sadaffa namichi kun nama me amantiidhaan guutameedha gaafa gooftaan siree kee fudhadhuu ka'e ani waggaan mana ga'uu dhukkufadhee siree baadhaa ofiyyuu baachuu hin dandeenye hin jenneen hin danda'ama reefuudha ክርስቲና አዱኛ ክርስቲና ከት ነማ ከሚል ከስ ማለው ጀተኒ hindandaaba isin jetani mastesani hindandaaba akka waan niftaale mitti meekka jedhama warri amantan hindandaama ergi gooftaan jedhedha waaqayyoon jedhem addunyaa kana mitiin Itoophiyaa mitiin addunyaa yusiilaate addunyaa yu mitiin samii yusiilaate maal sittammarar sifata ilma saa yusiilaate akeedu Phaawulos warra Roomaatiif gaafa caaboo qonnaa 8 irratti ilma isaa utuu mararsiifatin ergiinuu kenne isaa wajjin immoo waan nu barbaachisu nuuf hin kennuure Yesuus paakeejii guutuudha arraan booddee na aman karaatiin beekni wanti dhufu jira ilaa baluusaan beeku balee namni tokko amantii guddaa tokko darbeera ilaa na amani karaa isaan beeku abbaa isaan beeku karaati yaanne wanti ta'u jiraan jedhe namicha nama jabaa akkasii qaba nama jabaa utuu bara kana ta'e nama jabaa jaarraa 21ffaa jedhamee haasaamu kan isarra ture namichi kun amantii qaba isin maal jettu beektu sanama jedhu haasaadhattu lallabattu malee dhuguma godhattanii yaaddan arran jedhe karaa isaan beektu akkaataa isaan beektu miilla keetu gidduudhaa beesokka ina mana namichi kun Yesuusin jedhe isa tamma gaafachaa jirtu mitiin Yesuus waaqayyoon ati waaqessitu kun inni waa isaa lallabu kun isa tamma yaaddaa jirtu mitiin Yesuusin usii laateera ergi ilma isaa nuu laate utuu mararsiifatin isaa wajjin immoo waan nu barbaachisu nuuf laature ina mana
siree kee baadhuuti gala nani shop godhe wanta namni lafaa kaasuu hin dandeenye si kaasisa. Waan sireen bara 2000 waggaa 2000 indaaloo gindillaa kono ammayyummaa maali jira qofaa baatamu miti nama 10 nuun baatamu arrayu namni siree qofaa isaan baatu waan meen jedhe dhaloota kanatti gaaffii ta'u lafaa si kaasisa. Waan humna kee gararraa yoo mul'ata tokko yoo namatti himte namni siin naga'u siin fudhatu maali maal jedhamete humna bashee malee olii xatte utuu olii ni xatin utuu ni xatin miila keerra dhaaba. Amanuu hin danda'u namni fudhatuufis waan tokko shatti godhe lafaa fuudha. Akkamittiin akka inni gargaaraman sinitti hima. Inni maal eegan sinin jedhe ergamaa Waaqayyoo fi raafamuu bishaanii fi dursanii lixu hidatuun ነው እሱ የሚጠብቀው ያለ ሂደት የሚሆን ነገር አለ ናርገተ ሂደቱን ነው የሚጠብቀው ማል ጀዳ አመ ፈዩላ ማለ ገኒ ergamaan nufu bishaan raafamu dursanii lixu akkasaatti namni deemsa beeku maal godha deemsi isaa hin fayyadamne nama fayyade malee deemsa beeku deemsa keen ala ila akkaataati beektuun ala akkaataati yaadduun ala karaati ilaaltuun ala wanti lafati teessutti dhufu jiraan jedhe fiidee dhabdamni amma immoo lafati teessutti dhufa inni maal eeganis gooftaatu kan naasee maal jedhe malaasee boru deemsa dina deemsa himem fayyuu barbaadda gaa jedhu maal jedhe eeyyan jenneen maal jedhe malee attamittan fayyaa fayyuu maal qaba deemsa qaba deemsa sana immoo raawwachuu hin danda'u attam deemsisa ergamaa waaqarraa dhufuu qaba ergamaan dhufee bishaan raasuu qaba raafamuu dursanii lixuu qabu yoo akkas hin taane shaaworii taa'amu namichoo jedheen amma gaafa naasawu waa'ee deemsaatu sin rakkisaa jira sidiin iyyuu deemsatu sin rakkisaa jira yoon akka godhe akkasitti ta'ataa akkasitti in guddatta yoo jedhe ankan koo ani akka amma tokkoon in guddatta dhe attamittiin barnooti koo kana umuriin koo kana maaloon koo isa waa'ee deemsa kan keetii haasaan jiru man gooftaa akka jedhe isa miilanaa siifan deemaa mee iyyiti naa deemeera jedhe wanta ta'een sinitti hima gaafa ni dhaqu Yesuus dhaqee inni waa'ee deemsa haasaa karaa inni dhaa eessaan dhufe jedha inni maal eegaara gara bishaan eegaara balbali godoon achi jiru godoo shantu jira balballi tokko balbala dhukkufataan galuudha balballi lammaffaan balbala maatiin dhukkufataa yeexayyaaqeechi baara asa galuudha sadaffaani balbala lubootaati arfaffaani balbala ormootaati karaa orri ormootaa dhufan itti fayyaniidha shanaffaan immoo balbala hoolaati balballi hoolaa immoo maayini oolanni iddoo kanatti aarsaa ta'an karaa isaan dhufanii galanii itti aarfaman Yesuus oolaa inni dhuma nannageen oolaa inni dhuma karaa bar ila karaa yaad ila isa miilana yeroo gooftaatti waan sii ta'uun sitti hima karaa tiyyaan wanta tiyyaanne sii ta'a na dhageessanitti maalan jedhe ol kaasaa jedha karaan iyyaan waanan iyyaan naataa jedhame amma kan inni dhufe karaa warra dhukkufataa sin dhumne karaa maatii sin dhumne karaa maatii fakkaatee dhumne amma yoo waan tokko jaanne maal eenna nuti eewun eenna maatii eenna namni karaa maatii sin dhumne karaa lubootaa karaa hojjetoota waaqayyo warra jedhamanii sin dhumne karaa ormaa sin dhumne karaa hoora karra hoodhaadhaan oolaa inni dhumaa dhufe gaafa dhufee dhume bira lafanni jirutti nama hunduma akka kanatti hin beeke dhufee lafuma inni bira ga'utti jiru dhaqqeeti bira ga'ee akka dhaabbate yaa jedheen fayyuu barbaaddaa jedheen maal jechuutu irra ture meenatti maa utuu isin ta'e maal jettu eeyyeettu mini dhiisisa kana dadhabeera bara waggaa 38 eegee hin taaneeraan dhiisa kana sichi jira sichi hin jiru mee sichi jira jedhaafe akkeedhum sichi jira kotame barsiisaa garba
ofii keetiif isa ta'u sabichaaf isa ta'u sichi jira dhimisiya sadii sichi jira sichi jira sichi jira in isatti abdiin kutatamu in barreemin yesuusin hin beekum sirriitti ati maa beektam eewu namichi si fayyise gaafa jedhan eewuudheen namicha tokkoon na fayyise maal fakkaatannaan isaa dheeraa bareedaa ijisaa akkasii rifeensaa akkasii yesuusin hin beeku yoo mana fakkasii dhaqeen yesuusitti lafa isaa dhumneen isin beeku yesuus hin beeku ture eenyu akka isa fayyise hin beeku ture fayyuu barbaadda fayyuu hin jenneen nama hin qabu namichi kun qofaa jiraata natti himtanii qofaa jira hawaasa guddaa wajjin jiraata nama isaa dhimuu hin qabu malee nama isaa yaaduu hin qabu malee anaaf an nama hin qabu namoonni jettan naa mana namichi Naazreeti ilmi Waaqayyoo inni lubbuu isaa siilaata ganama kana balbala kee bira dhufe dhaabbateera nama hin qabuudha karaa inni yaannara dhufe waan isaan beeku karaa tiyyaan balbala tiyyaan nama tiyyaanen iddoo tiyyaanen namni amma Waaqayyo sin gargaara gaafa jedhu gara warra gurguddaa ilaala gara gaarotaa ilaalee hin argannee deemdaawuti amma jedhe karaa isaan beeku dhimmi keenuma xumurama waa'ee keetiif seera haaraa si gargaaruudhaaf akkati argattuuf akkati jira waa'ee keef seerri tumamaan jedheema jeelaaraala seera natti maa jira waa'ee keef seera haaraa dambii haaraa qajeelfama haaraa Waaqayyo hin tumama jedheera iyyi harka waliin reebi galata laadhuuf harka waliin reebaa galata laadhaafi seera tumamutu jira waa'ee keef akkati milkooftuuf akkati gargaaramtuuf akkati lafa sanaa kaatuuf akka inni sun harka kee keessa sii galuuf Waaqayyo seeran tuma jedhee jeelaavaaniyaas siin galle malee ni yita turte seera tumamu tokko jira Waaqayyo labsii haaraa waa'ee keef labsii labsamuutu jira ila kala gurra ke kakabu ila kakabiti aga anjira labsi labsama jira iyibe himbe ko baluke wae ke labsi mbere jela vanama akasi tauf akadimmi ke tumlamuf baanke akagalmagauf mullanni ke akamilkauf Waaqayyo seer haaraantu maajereera kan inni eegaaru bishaan inni garuu hoolaa karaa hoolaa dhufe asii waan tokko illee eegam dhufeeti amma haas akka jedhan fayyuun barbaadaa nama hin qabu waa'ee namaa siin haasee ቁጭትንም አትናገር እሱንም ተው ያለፈው አልፏል አሁን ሁሉ ነገር አዲስ ነው አልጋይን ተሸክመ ሂድ ግዱዳ ስሬ ፍለተ ሃሌሉያ ነአመንታ ግዱዳ ሲባሳ ኢላ ኢሪያማ ጀረቲ ታቴ ነፍቱ ግዱዳ ሲፉዳ ነምጭጉን ጋፈን ስሬ ፍለተ ዛሬ ሰንበት ነው አልጋይን ልትሸከም አልተፈቀደልም እትንጀዱን አጋለው ሰንበት መሆኑን ጠንቅቄ አጋለው ለምንድን ነው ታዲያ የምትሸከመው ያዳነኝ ያዘው ማነው እሱ ያዳነኝ ያዘው አልጋይን ተሸክመ ሂድ ብሎኛል አልተፈቀደልም ተፈቅዶልኛል እይት ናፍ የመመረ ጀርሜ farfata guutuu shawarraa wajjin naafi yamameera waan jedhuun tajaajila magaalaa ijaajjiirratti utuun hin beekin dhufe karaa karra hoolaa jedhee seenii farfaddu utuun lallabaa jiru farfannaa kan hojjeten ka'ee farfate gaafa sana waan tokkotte akkasan jedha yaa warra ijaajjii isiniif yamameera dheengaddallee namni tokko kana gaafa asii gara beddelleen deema namni tokko isa gaaficha takkas akka jettee sana yaadatta naan jedhu magaalicha maal jara beetu maal siifi yamameera
amma makiinaatu akkatu hin jiru mini magaalaa kana keessa makiina dhaabbatutu hin jiru mini makiinonni tokko lafa dhaabbatan faadhitu dhabanii magaalaa kana keessa sok as dhaabbachuu barbaadee lafa dhaabbatu dhabee dhiisee darba jedhee faana haasa'an ture. Fuula garuu dhugaadha maqaa isaa beekaadha isinitti himaa. Arra baay'ee akkan dhuga baatee baay'ee akkan haasa'e beeku. Natti fidaa jira waan ta'eef faayidaa keetiif. Makiinaa dhaabbachuu dhufee lafa dhaabbatu dhafee darban jedhu. Eeggadda gaafa naqu konkolaataan kan keenya lafa dhaabbattu dhabde. Waan ittiin nama baasu qabaam. Ila akka jedhame waan ittiin nama baasu waan qabuu fedhaate galagalaate. Waan ittiin sii baasu siif hojjetaa jedhaane. Inamantuu kana fudhattaniittu isiniif haa ta'uun jedhe. Gooftaani namicha kana hin gargaarre dhuma irratti dhaqee lafaa kaasa. Maal taanaan yeroo gooftaa arra waan tokko hin jedhe. Mee namoonni anaaf yeroo gooftaati ergaan kun kan gootettan dhugaadha. Ishi gaddeebisa anaaf yeroo gooftaa miti irrattan hima. Ishi yeroo gooftaati hunduma tarka ol kaasee wanti bitaa mirgaa ragaa qabadha. Yeroo gooftaati taanaan akka nama waaqayyoota ajajan baasa. Mataa keessan gadi qabadha. Yaada. Jabeessaa qaba. Ila mallattoo isiniif haa ta'uuf namoota kun utuu nuyyuu ittiin fayyadamin waaqayyo qoricha godhee gidduu keenyaa baasutu jira. Waa'ee keetu addunyaa kana irratti labsama. Warri kan calluba jedha warri itti amantan jabeessaa qaba. Utuu ittiin fayyadamin ollaan utuu ittiin fayyadamin ani san barree isheen barree amma gaabbanit waa'ee keef nama baay'een gaabbisiisaa jira waaqa. Namichi siree kee fudhadhu naan amaneem fuudhi bahe naan amaneem baay'een keessan garuu namanne atas jirtaan sii deemeera dha waaqa. Jee hin dhufaa jira argaan jiraan namoota gidduu keenya Jefa nama an sirriitti si beeku ati waan baay'ee dhiiftee jirtu waan hojii waaqayyo hojjetu sitti hin fakkaanne gidduu kana qoricha si godhuun si argaa jirtu atammallee amanaan jirtu. Jefa itti of laadhu sii dhufeera guyyaan geera warra kufan immoo achuma akka isaan ciibsan godha ciisan godha aaya. Bas. Waamicha guddaa qabdaam isaan sii jalqabaa jedha waaqayyo. Harka kana gadi hin dhiisin harkuma kanaan sii dhufaam. Sheelafaaniyaas. Warra waan hin jedhu kan amantan harka kan akka qabdanti jabeessaa qabaate kaa dhaabbadhaa. Sheelaatiyaas. Irraa baanaama. Ija kerra muuziqaa si wajjin ilaalin waaqayyo si duraan caccabsaa jira. Jabeessi qabarkicha gadi dhiisin roodootos si duraan caccabsa. Ilaa namoota muudamni isin qaqqabuun isin argaa jira. Eeyaa karaatiin beenen dhufa jedhe waaqayyo. Jela vadiaba, baba, egaddu guyyaan kun kan keeti. Hidhaan milla keerraa hiikameera. Hidhaan milla keerraa hiikameera. Innati jette haa ta'u. Jabeessi qabarka kan innati jette haa ta'u. 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 Haa ta'u. Haa ta'u. Haa ta'u. Haa ta'u. Haa ta'u. Hallelujah.
ጀለበረበበበበበበበበ ሪቢቢቢቢቢቢቢቢ ጀለ